chaayinaan addunyaa dursuu eegalte. Dur Ameerikaatu addunyaa ajajaa, amma erga Ameerikaan meeshaalee chaayinaa irraa galan irraa qaraxaa harka 145 keessee chaayinaanis harka 125 erga keesseen booda chaayinaan addunyaa akeekkachiisaa jirti. Xiyyaara Ameerikaa lama kana jajjee chaayinaan qaraxa wajjin gatii isaatu baay'ate jechuun deebiftee jirti. Dabalataanis biyyoota addunyaa Ameerikaa wajjin daldalaa jiran irras qoqqobbiin kaa'aa jedhaa jirti. chaayinaan maaltu ta'aa jira kanallee bal'ina isaa isin biraan geenya. Dho'insa Iraanitti uumameen namoonni 28 du'uun yoo mirkanaa'u namoonni 800 ol ammoo madaa'uun gabaafameera. Iraan yeroo dhiyoo asitti Ameerikaa fi Israa'el wajjin muddama keessa jirti. Israa'elis ji'a caamsaa kana gara jalqabaa keessa buufata niwukiilaaraa Iraan barbadeessuu qabna utuu isheen niwukiilaara hin hidhatin jedhaa jirti. Tarii dho'insa uumame kana irratti Iraan maal jettee harka biyyoota kamiituu dho'insa kana dudduuba jira kanallee bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaaf jaalalli Waaqayyoo ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerraa hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaa'adhaa. Like, share, commentis godhaa. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii akka isin qaqqabu baniif isin gargaara. Kallattiidhaan gara oduu keenyaatti wal wajjin dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqaba. Dho'insa guddaa buufata doonii guddaa Iraanitti mudateen yoo xinnaate namoonni 28 yoo du'an kanneen 800 ta'an ammoo madaa'u qondaaltonni biyyattii himan. Dho'insi kun sanbata ganamaa naannoo magaalaa Baandaar Abbaas buufata doonii daldalaa guddicha biyyattii Shahiid Rajaheej jedhamutti akka mudate gabaafameera. Dho'insichi manneen fi gamoowwan naannawaa sanaa akkasumas konkolaattota irra miidhaa geessee jira. Jiraattonni akka jedhanitti dho'insi kun hanga kiiloomeetira 50 yookaan maayilii 30 fagaatee akka dhaga'ame ibsaniiru. Viidiyoowwan BBC'n mirkaneesse akka agarsiisutti dho'insa guddaa kanaan dura ibiddi ka'ee aarri mul'achuu agarsiiseera. Viidiyichis namoonni lubbuu isaanii baraaruuf wayita fiigan akkasumas kanneen miidhaman kufanii lafa yeroo ciisan agarsiisa. Manni kuusaa guutummaatti aaraa, dhukkee fi daaraan guutamee ture. Ani minjaala tokko jala ciiseen of arge. Minjaala sana jala anumatu seenee fi dho'insa sanatu dha'ee achi jala na buusee koo hin yaadadhu jechuudhaan namni lubbuun hafe tokko buufata televiziyoonii biyyaalessaa Iraanitti himee jira. Viidiyoon waraabame akka mul'isutti yoo xinnaate bakka adda addaa saditti ibiddi akka babal'ate kan agarsiisu yoo ta'u, ministeerri biyya keessaa Iraan ibiddi kun koontiinera irraa gara koontiinera biraatti babal'achaa akka ture boodarra mirkaneesseera. Manneen barnootaa fi waajjiraalee naannoo sana jiran dilbataa akka cufaman ajajni kennameera. Dhaabbanni dhuunfaa galaanarraa tokko koontiineroonni ibidda kanaan miidhaman boba'aa misaa'ila baalastiikii oomishuuf oolu fe'uu hin oolle jedhee jira. Dhaabbanni nageenyaa Ambree jedhamus ibiddi kun kan ka'e boba'aa misaa'ila baalastiikii Iraan fayyadamtu of eeggannoo malee qabuunidha jedheera. Ambree akka jedhetti dooniin alaabaa Iraan ofirraa qabdu tokko bitootessa bara 2025 boba'aa rokkeetii soodiyem perkolereet jedhamu buusteetti jedhee jira. Kanaan dura gaazexaan Financial Times dooniiwwan fe'umsaa lama chaayinaa irraa gara Iraanitti boba'aa geejjibsiisuu gabaasee ture. Miidiyaaleen biyya keessaa biyyattii namoota ijaan argan wabeeffachuun akka gabaasetti dho'insi kun kan uumame erga ibiddi ka'ee gara koontiinera hin haguugamne kan meeshaalee gubachuu danda'an of keessaa qabutti babal'atee booda ta'uu ibsaniiru. Qondaaltonni dhaabbata gumuruukaa biyyattii ibsa televiziyoonii biyyaalessaa Iraanii irratti kennaniin akka jiranitti dho'insi kun bakka kuufama keemikaalota balaafamaa keessatti ibiddi erga ka'ee booda kan mudateedha jedhan. Ambree qondaaltota abbaa taayitaa bulchiinsa balaa biyyaalessa biyyattii wabeeffachuun akka ibsetti keemikaalonni buufata doonii Shahiid Rajahee keessatti of eeggannoon akka kuufaman akeekkachiisa kennaniiru.
Buufanni doonii Shahiid Rajaa'ee buufata daldalaa ammayyaa fi guddaa Iraan keessaa isa tokkodha. Buufanni doonii kun qarqara galaanaa daandii doonii boba'aa guddaa ta'e Strait of Hormuz jedhamu irratti kan argamu yoo ta'u, waajjira muummee humna galaanaa Iraan Bandar Abbas irraa gara dhiyaatti kiiloomeetira 20 fagaatee argama. Dhaabbanni boba'aa biyyaalessaa Iraan dhoo'insi kun warshaalee boba'aa biyyattii, bakka kuufama boba'aa fi sarara daddabarsoo biyyattii waliin walitti dhufeenya hin qabu jechuudhaan miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Pireezidaantiin Iraan Masuud Paahilaaviin balaa mudate kanaan gadda guddaa isaanitti dhaga'amu ibsaniiru. Biyyattiin dhoo'insa kana ni qoratti kan jiran pireezidaantichi qorannoo kanaa akka dursaniif ministeera biyya keessaa gara bakka balaan kun itti qaqqabeetti erganii jiru. Dhoo'insi sanbata darbe mudate kun marii biyyattiin sagantaa niwukilaara ishee ilaalchisee Ameerikaa waliin taasifte waliin kan wal qabatudhas jedhameera. Ameerikaan marii Teheraan meeshaa niwukilaaraa akka hin oomishne ittisuuf kaayyeffatee eegaltee jirti. Biyyoonni lachuu marii karaa jiddu galeessitoota Oomaan keessatti gaggeeffamaa jiru haala gaariin deemaa jira jedhanii yoo dubbatan, ergamaan olaanaa Iraan garuu garaagarummaa dhiphisuuf wantoota hojjetamuu qaban akka jiran akeekeera. Mariin kun torbee dhufuu akka itti fufuus ibsamee ture. Iraan qoqqobbii irra kaa'amee yoo salphatee niwukilaaraa ishee dhiisuuf qophii ta'uu fi garuu oomisha yuuraaniyeemii kan itti fuftu ta'uu beeksifteetti. Iraan sagantaa niwukilaara ishee waraanaaf utuu hin taane faayidaa lammiileef ta'uu himti kan oomishtu. Kun ammoo erga walgahii gamtaa Awurooppaa bara 2018 gaggeeffame booda marii sadarkaa olaanaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti taasifamuun isaa isa jalqaba akka ta'e gabaafameera. Odeessa keenya xumuraatiin Chaayinaan biyyoota biroo Ameerikaa waliin dhimma daldalaa irratti dubbachuun haala fedha Beejiing miidhuun waliigaltee waliin raawwatan irratti tarkaanfii fudhachuu akka maltu akeekkachiifte. Ibsi Chaayinaa kun sodaa biyyoonni dinagdee guddaa qaban lamaan kun gara waraana daldalaa guddaatti seenuu maluu sodaa jedhu ammeesseera. Chaayinaan ibsa kana baasuun kan dirqamteef Ameerikaa biyyoonni kaan daldala Chaayinaa waliin qaban yoo daangessan qaraxa malee oomishaaleen isaanii gara Ameerikaa akka galchan heeyyamuuf karoorsitee gabaasni jedhu ba'uudhaan booda olloonni Chaayinaa, Jaappaanii fi Kooriyaan kibbaa bulchiinsa Tiraamp waliin dubbachuutti jiru. Hooggantoonni Jaappaan torbee darbe Waashingitan turan, warri Kooriyaa kibbaa ammoo torban kana mari'atu. Tiraamp gara Waayit Haawusitti deebi'uudhaan booda oomishaalee Chaayinaa irraa qaraxa guddoo kaa'aniiru. Biyyoonni kaanis akkasuma gibirri irra kaa'ameera. Gammachiisuun nagaa hin fiduu, fedha ofii dabarsanii kennuun wal kabajuu hin ta'u jedhan dubbii himaan ministeera daldalaa Chaayinaa. Chaayinaan qaama kamuu fedha Beejiing aarsaa gochuun waliigalteerraa ga'uu ni mormiti. Yoo raawwatame ammoo Chaayinaan tole jettee hin fudhattu deebii kenniti jedhaniiru. Yaadni kun ejjennoo barruun Chaayinaa Deeyilii kan mootummaan bulu baasee ture wajjin wal fakkaata. Barruun kun torbee darbe keessaa gamtaan Awurooppaa Ameerikaan gammachiisuuf akka hin yaalle akeekkachiiseera. Ameerikaa biyyoonni hedduun daldala Chaayinaa waliin qaban irratti daangaa yoo godhan dhimma qaraxaa irratti waliigaltee irra ga'uuf karoorsuun gabaafameera. Tiraamp erga qaraxa kaa'anii booda biyyoonni 70 ta'an dhimmicha irratti mari'achuuf isaan qunnamuu dubbatanii jiru. Hojjetaan dhaabbata daldala onlaayinii Jaappaan Monex Group akka jedhutti lakkoofsa isaa yoo kan ilaaltu ta'e bu'aan gabaa Jaappaan harki 20 kan dhufu Yuunaayitid Isteet irraa 15 ammoo Riippaabilika Uummataa Chaayinaa irraa jedhaniiru. Itti dabaluunis Jaappaan Ameerikaa fi Chaayinaa keessaa tokko filachuu hin barbaaddu jedhan Jaappaan dhimma qaraxaatti Ameerikaa waliin marii kan eegaltee torban darbe yoo ta'u, Jilli Riyoosii Akaazawaan durfamu Waashingitanitti pireezidaanti Tiraamp wajjin wal arganiiru, mari'ataniiru jedhameera. Kun kanaan osoo jiru pireezidaantii itti aanaa Ameerikaa JD Vance torban kana gara Hindiitti imaluun ministeera muummee biyyattii Naariindiraa Moodii waliin dubbatu. Ammoo dhimma daldalaa irratti Ameerikaa waliin waliigaltee irra hin gaane yoo ta'e biyyattiin oomisha gara gabaa Ameerikaatti ergiturraa qaraxa parsantii 26 ni kaa'ama. JD Vance torbee darbee yaada kennaniin Ingilizii waliin waliigaltee irra ga'uun hiree guddaa qaba jedhanii turan.
nagaa inni fannoot ba'ee angafni nagaa inni fannoot ba'ee du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee angafni nagaa inni fannoot ba'ee angafni nagaa inni fannoot ba'ee du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee angafni nagaa inni fannoot ba'ee angafni nagaa inni fannoot ba'ee du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee angafni nagaa inni fannoot ba'ee angafni nagaa inni fannoot ba'ee du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee du'aa keenya du'e ofii fudhate gatii cubbuu keenya hundumaa fiite qomoo ormaa turre ni nuu filate lammiilee waaqarra nu dabalate olaaraaraati Yesuus olaaraaraa isa fannoo baate Olaadifamaati Yesuus olaadifamaa karaa isaatiin jireenyatu na argama olaadifamaati Yesuus olaadifamaa karaa isaatiin jireenyatu na argama ba'aa gurguddaa baachuu namaatu cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu nuti waaqanneen lubbuu isaa hiiree du'aaf baadisaarraa ofiif nu fuuree ba'aa gurguddaa baachuu namaatu cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu nuti waaqanneen lubbuu isaa hiiree du'aaf baadisaarraa ofiif nu fuuree angafni nagaa inni fannoot ba'ee angafni nagaa inni fannoot ba'ee du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee waggaa cubbuu keenya nurraa tarsaasee ifa bara baraa keessa nu jiraachise angafni nagaa inni angafni nagaa inni fannoot ba'ee du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee harki sidaachee hin qabne hin dandeenye nuufuun fayyina keenya galma hin geenye angafni nagaa inni fannoot ba'ee angafni nagaa inni fannoot ba'ee du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee amma du'ii geessu nutti agarsiise cubbuuf abarsasaa nurraa calaase angafni nagaa inni fannoot ba'ee angafni nagaa inni fannoot ba'ee du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee inni fedhu kan keenya bitaamnee garboomu keenya
Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Saatotaan booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.